ijaarsa biyya kanaa keessatti gahee hoggansa Oromoo kan ijaarsa biyya bara haaraatii fi waggoottan dheeraa dura turan as teessanii nu yaadachiisuu keessaniif gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Nus akka dhaloota carroomeetti of fudhanna jedhee yaada. Sababni isaa nuti umrii keenyatti seenaa isin amma dubbachaa turtan tokko arfaffaa isaayyuu hin baranne. Sababni isaa akkuma sila kaafamaa ture seenessuu loogiitiif seenessuu dhugaa kan jiru sana keessatti Oromoon sababa seenessuu loogiitiif yookiin immoo seenaa isaa dubbachuu dhiisuu irraa kan ka'e seenaan isaa ciccitee ijaarsa biyya kanaa keessatti hoggantummaa inni kennaa ture citee hirmaannaa xiqqaa akka taasisetti kan barachaas geenye. Psychological makeupiin dargaggoota keenyaas genereeshinii keenyaas biyya kana keessatti saba guddaa taanee osoo jirruu akka maayinoritiitti hacuucamaa maqaa nuuf maluu osoo hin argatin siyaasa biyya kanaa keessatti bakka nuuf malu osoo hin argatin dinagdee biyya kanaa keessatti wanta nuuf malu osoo hin argatin haga yoonaa geenyeerra. Sun rakkoo siyaasa yeroo sanaa tures ta'uu danda'a, rakkoo keenyas ta'uu danda'a. Sababni isaa xiinsammuu saba keenyaa yeroo ilaalu waan hojjenne booldi goonee waan dubbannu natti hin fakkaatu, waan barreessisu natti hin fakkaatu. Keessumaa immoo gootota keenyaaf bakka waan kennu natti hin fakkaatu. Kun trendii amma jiruudhas waan ta'eef. Kan waan kana immoo irra caalmaatti complain godhu numa. Seenaan dabee barreeffamee akkas jedhamee hirmaannaan keenya hin jiru kan jedhuni. So mariin keenyarraa wanna kana akka sirreessinuuf bu'uuraan nu fayyada jedhee yaada. Wanta goonu har'a nuti seenaa sagaleessaa osoo hin taane har'a maal hojjechaa jirra? Barreessaa jirraa seenaa keenya. Xiinsammuun dhaloota ammaa maal ta'u akka qabu maal hojjechaa jirra? Dargaggoon keenya seenaa isa yeroo darbee boo'uu qaba moo har'a seenaa gaarii hojjechuu qaba? Carraa amma argame kanatti fayyadamee wanta jedhu bu'uurarraa ka'ee ilaalamuutu irra jiraata. Jalqabarraa kaasnee seenaa an har'asitti dhaga'e yeroo jalqabaatiif asirra dhaga'e isa nuti akka ormaatti ilaalaa turre kan keenya akka ta'e. Ormi garuu kan isaa godhatee akka dubbachaa ture bareedanarra. Fakkeenyaaf waa'ee Suusiniyoos, waa'ee Faasiledas, darbee Faasiledas qarooma Kush keessatti uummanni Oromoo ijaarsa sana keessatti gahee akka qabu haayilaayitii yoo dhageenya malee akkas diteelii isaa barannee hin beeknu jechuudha. Kanaafuu ijaarsa biyya kanaa keessatti astawaasoo osoo hin taane roolii wanta jedhamu beekamuutu irra jiraata. Har'as taanaan nuti olaantummaadhaan ijaarsa biyya kanaa keessatti lubbuu keenyatti dhabnee itti wareegamnee ijaaraa jirra. Kun roolii osoo hin taane hoggansummaa keenya. Hoggansummaa kana keenya keessatti immoo ol ba'uuf gadi bu'uun hin jiraata. Seenaa gaarii barreessinee darbuutu nurra jiraata. Wanna har'a qabnu akka salphaatti ilaaluun nurra hin jiraatu. Kanaan dura wanna qabnu sana ofii keenyaa goonee waa'ee keenya hin dubbannu waan jenneef dhaloonni duubaa dhufaa deemu xiinsammuunsaa akka inferioritiitti yookiin immoo akka gadaantummaa wayiitti of ilaalaa ture. Har'a garuu carraa arganne kanaan seenaawwan baroottan darbanii wajjin wal qabsiisnee har'a maal gochaa jirra kan jedhu sana kaasnee irra deddeebiidhaan mari'annee seenaa keessatti seenaa dabee barreeffame sana mana barnootaatti ta'uu aartii keessatti ta'uu barruulee garaagaraa keessatti ta'uu wantoota barreeffaman hayyoonni akka keessanii kunneen tumsa gootanii dhaloonni dhufu baratuutu irra jiraata. Nuyyuu yeroo gaarii irra jirra. Nuyyuu waan baay'ee hubanne waan ta'eef dhaloonni duubarraa dhufaa jiru seenaa gaarii nuti kanaan dura gochaa turres ta'e ammas gochaa jirru kanaan dhaloota yoo guddisne
ammallee biyya kana biyya guddoo gochuu akka dandeenyu waan nu fayyaduuf wanni kun jabaatee itti fufuu qaba. Isinis ga'ee keessan ba'achuu qabdu waan jedhu dhaamsa dabarsuufanii galatooma.